warra faanaatiin egaa baga waggaa 30 keessaniin isin ga'e nuunis baga nuun ga'e nuti sachuma keessa maatiidha waan taaniif baga waggaa 30 nagaan geesse waggaa 30 dabaladhuu jedhaan baga waggaa 30 kabajuuf isinis nuuni bakka tokkotti bara tokkotti baga wajjumaan nu ga'e waggaa 30 haasaa qaqqabuusaaf asumaan baga gammaddanii Faana gaafan reediyootiin beeka waajjira duraan inni itti galirraa kaaseen beeka lafa sanatti wayyaa tuttu hojjetamaa yoo laayineen faabrikaa jedhamtu tokko jirti waggaa achitti calqabu wanni jaalalaa ittiin calqabe faanaan kan ittiin hedduu beekamu jaalallee lamaan yaada jaalalaa waajabila waa jedhamuun qabaa ammoo gaafa televiziyoonii ta'e immoo hedduu guddatee waggaa gabaabaa keessatti waggaa 60-70 waan hojjete fakkaata faanaani. Reediyoo faanaarraa kaasee amma guddatee sadarkaa bara dijitaalaa kanatti immoo televiziyooniis qabatee nu dhufee uummata keenya sirriitti nu tajaajilaa jira. Rakkoota uummata keenya faanaadhaan dhagahaa turre guddina biyya keenyaa faanaadhaan dhagahaa guddanne gaafa daa'imummaarraa kaasee hordofaa dhufne jechuudha. Egaa biyya keessa yoo deemte yookiin addunyaa keessa yoo deemte warri faanaadhaan afaan hiikkate har'a sadarkaa guddaarra ga'e hedduutu jira. Kanaaf addunyaarra faca'ee jira faanaan jechuudha. Faana afaan Oromoo kan jedhu irratti sagantaa baay'ee namni baay'een barataan baay'ee irratti hordofaa turedha. Ani osoo gara aartiyyuu seeneen dura manumatti barumsa baradhu sagantaa kana hordofaa ture. Faana afaan Oromoo qophii diraamaawwan sagantaa abbaa jaabboo sagantaa maal jedhee ibsuu si danda'a. Kanaafuu baay'ee irratti hirmaadheera waan hirmaadheefis baay'ee natti tolaan jedha. Madafaate! Inta ani ka jedhu shittoo baala guduruu ka gaafa qaraa sii bite san fitte moo inta? Kaashee poolisi! Sila maal taate? Ani ka jedhu! Abiyyaan eessaa fidda jedha? Faanaan egaa akkuma miidiyaa guddaa tokkotti amma waggaa 30 kabajuu duwwaa otoo hin ta'in egaa namni akkam bultee beekaa akkatti bulee moo abbaa beeka jedhama mitiire har'as ga'uu isaatiin dura namoonni baay'een gaazexeessonni baay'een ogeessonni baay'een kana keessatti gahee guddaa kan kaffalaa turan jiru. Innaa akka salphaatti miti waggaa 30 kana kan kabajnu diraamaan achi keessatti hojjechaa ture. Yeroo gabaabaaf malee asoosama xinnoos hojjedheen ture. Qophii dubartoota irratti qophaa qaleetti irratti hojii xinnoo hojjedheen ture. Na miidiyaa guddaa ta'uu isaammoo akkuma nama kaanii nan beeka jechuudha. Faanaan wanna rakkina uummata keessa jiru gadi bu'ee hojjetee quuqama uummata keessa jiru yaada uummataa funaanee waanuma jiru waanuma jireenya hawaasa keessa jiru dabarsaa jira waan ta'eefu baay'een itti boona gara kootitti. Kara diraamaatiinis kara sagantaalee adda addaatiinis otoo isin taatanii maal jettu han jedhuunis filannoo sirbaa waa hunda maal jedhee meeqa sii kaasa. Daa'imummaa kootii qabee reediyoo dhaggeeffachaati kan guddadhe dhaggeeffachuu duwwaa otoo hin ta'in immoo akkuma carraa ta'anis waggoota 5 irratti hirmaadhe diraamaa gaggabaabaas dheeraas hojjedheera. Faanaa jechuun baay'ee uummata biratti fudhatama kan qabuu fi hawaasaafis kaka'umsa guddaa kan ta'aa turedha. Baay'ee keessattuu diraamaa afaan Oromoo diraamaa raadiyoo sanbattan akka darbuu fi qophii dargaggoota irratti san jalqaba kan dhufe qophii dargaggoota irratti hojjechuu kan jalqabe baay'ee kanarratti baay'ee aartii Oromootiif gumaacha inni guddaa godheeran jedha gama kiyya. Namoota baay'eellee beeksisee jira kan fakkeenyaaf abbaan jaamboo haala jaamboo ijoolleen diraamaa hojjetan hundinuu ijoollee achi keessaa baay'ee waan ta'aniif baay'ee beeksisee jira aartii Oromoo caalmatti kaasee jira guddisee jira. Ana diimaa duujotu. Maal godhu dhuftaree ganamaa sida saaniyoon? Akkamoolti. Akkanitti oolee beeka garuu maal gochaa dhufte hundee kana? Abbaa jaambootii fi faanaanii hangafaaf quxisuudha. Baay'inaan kan faanaa beeksisee biyya alaattis baadiyyaattis bakka hundatti reediyoo ta'ee
abbaa jaambootiyyuu. Abbaa jaamboon hafuu isaatiin baay'een gadda. Garuu immoo faanaanis waggaa 30 ga'uun isaa immoo nan gammada. Maali hoo jettee bu'aa kiyya jechuudha. Bu'aan ani hojjedhe. Diraamaa abbaa jaamboo kan sammuu uummata keessaan baane waggaa 18 oli kan hojjetamaa ture. Maal jedhu galgala innaa eegan abbaan jaamboo calqabuu fi callisaa irbaata dafaa nu kenna yeroodhaan dafaa in eegganna abbaan jaamboo calqabuudha innaan namni tokko hin dubbatu namni tokko bakka sanaan socho'u galgala hundumtuu isa dursee irbaata nyaanni maal jennee taa'anii eegu baadiyyaattis magaalaattis jechuudha. Innaa kanatti baay'ee na gammachiisa. Egaa faanaan har'a televezyiinii ta'e malee duraanii raadiyoo ture. Raadiyoo keessatti sakacarraa ta'e nuti siga hirmaannee gumaacha guddaa irratti raawwannee hojjenneerra innis gumaacha guddaa nu hojjeteera. Aadaa fi duudhaa safuu uummata kanaa badee afaaniin dubbatamu jedhamee ture faanaan waggaa jalqabu bu'aa guddaa buuseera. Isarratti egaa nutis diraamaa barreessuudhaan irratti hirmaachuudhaan bu'aa guddaa reediyoo irratti hojjechaa turreerra. Ammas egaa irratti hojjechaa jirra. Kanaafuu egaa faanaan kaleessa darbiin qabu har'a darbii qaba. Kaleessa hojjetoota baay'een qabu har'a hojjetoota baay'ee qaba. Kanaaf egaa guddinni isaa hamma kana deemaa dhufee as gaheera jechuudha. Baroota kana keessatti hojiiwwan aartii afaan keessatti hojjetaman ilaalaa turreerra dhagaa turreerra ispeeshaal reediyoodhaan gama aartiitiin immoo dhugaa dubbachuuf miidiyaa bara sana jiran keessa akka faanaatti bilisaan barreessitoota akka keenyaa kana bilisa godhee kan barreessisaa akkasuma immoo yaada isaanii dabarsaa ture hin jiru jechuu hin dandeenya. Maaliif jechootuma xixiqqoo hiikatti kennanii warri kun waan ta'een jalaa gugguufachiisaa turani. Faanaan garuu wantoota baay'ee almost bakka bilisummaa haala qabuun mirgee barreessaa tokko eegamee haalatti hojjetamuun nu hojiisaa ture. Kana jechuun immoo ogummaan kun guddina dagaagina mataasaa akka qabaatuu fi shoora mataasaa taphateera jechuu dandeenya jechuudha faanaan. Gara televezyiiniitti yeroo deemnu immoo amma yeroo dhiyoo kana booda erga dhufeen booda kwaalitiin inni dhiyeessu kontentiin isaa jechuu dandeessaa. Akkasuma immoo waan nuti mul'atu wanti isaanirraa mul'atu kan nuti dhiyeessaa jiran waan bareedaadha waan ta'eef akka moodeelii miidiyaatti fudhachuu dandeenya jedhee yaada. Dhaabbanni tokko dhaabbata jedhamee sa'aatii aartiif kennee aartiin sun immoo namoonni irratti hirmaatan jiraatanii qaamni irratti hirmaatu sun immoo sa'aatii fi yeroo isaa argatee yoo hojjete hawaasa sanaaf aadaa isaa duudhaa isaa fi safuu isaa akka inni irraa baratuu fi akka inni hojjetu aartii fi odeensi walitti fideera jechuudha. Artistootaa fi odeensi walitti fideera inni gumaacha guddaadha. Kun immoo dhaabbata sana keessatti waan argineef anaaf gahee guddaa anuma taakoof amma gahee guddaadha. Hawaasa biraan na gaheera. Waan ani hojjedhuu fi waan ani nalaqu immoo hawaasa bira akka gahu na taasiseera. Kanaaf anaaf gumaacha guddaadha. Warra kaaniifis har'a artistoota biyya keessa jiran ciccimoodha jedhanii barreessan keessumaa reeduu barreessaniif faanadha matumti isaa faanadha'ee gumaacha guddaa akka buusedha kan inni jedhu waggaa 30 qaqqabuusaaf asumaan baga gammaddanii warri hojjettanis warri bu'uuressitanis warri lubbuun jirtanis warri hin jirnes jedheen galata galchuuf barbaada. Warri kun warra mana obbo Jaarraan hin jiranii. Faanaan gaa sagalee uummataati jechuu nan danda'a. Quuqama uummataati jechuu nan danda'a. Jechuun bara dhaabbatee irraa kaasee haga har'aatti gadi jechaan dhufne beektee guddachaa tuma sagantaawuma adda addaa guddisaa dhufee dorgommii adda addaa keessa of keessaa qaba. Artistoota hedduu keessaa qaba. Ogeessonni hedduu keessa jiru. Amma akka jechuun akka biyyatti dhaabbata guddaadha jedhee yaada. Daawwatamaa mul'achaa guddachaa kan dhufeedha faanaan. Reediyoon faanaa fi televezyiiniin faanaa artistoota wal morkisiisee warra caala gahee caalaa qaban badhaasa guddaa kennuudhaaf akka jajjabaatan warri duubarra dhufan akka jajjabaatan yaada kana yaaduusaa baay'ee galateeffannaa baay'ee itti gammanna. Aartii jajjabeessuudhaaf kana kan barbaachisu miidiyooleen sirboota isaanii duwwaa qilleensa irra oolchuu qofa doon taane artistiin ogeessa kamtu irra wayyaa qabaa kenna caalaa kan qabu eenyu ka jedhu kana namuu ogguu amma sirba sirbu soofteeriidhaan kompiitaraan waluma qixa dandeettiin nama wal qixa fakkaata
laayivii galchanii akkaatti wal morkisiisan immoo eenyu kenna uumamaa akka qabu namni hubataa jira jechaadha. Faanaan ijoollee wal morkisiisuu miti. Ijoollee abbaa seeraa warri abbaa seeraa ta'anii seera murteessuu miti. Ijoollee leenjisuu jiran leenjiidha. Seera murteessuu qofa osoo hin taane artistoota barsiisaa jiranii taa'anii manallee taa'anii namni waan abbaan seeraa achinnaa kennu kana aartii baraa jiranii jechaadha. Kanaaf instituutii leenjii aartiiti jechuun danda'a televezyiinii Faanaa. ዛፉ ሳሩ ቅጠሉ ስንባበት ስለየዋይንህን ይዤው ስለሆነ የሄድኩት ፍቅር ግን እረቴ አንቺ ልጅ ያዝ ያዝ ጠበቅ አርጊኝ ያዝ ያዝ ጠበቅ አርጊኝ የቀረው ቀርቶ ገሬ አርቲቲን ያማ ካካምሲ ቶኮ ጅራማ keessa karaa televezyiinii amma wanti gaariin tokko argaa jirra. Artistoota hojjaarra jiran warra darbanis gola keessaa baasuudhaan sagantaa adda addaa irratti dhiyeessuudhaan gumii aartii irratti baay'ee hojjechaa jirtu. Baay'ee namatti tola. Gara fuulduratti Afaan irraa kan inni eegu keessaa tokkoffaa sagantaa isaa babal'ifatee sagantaa Afaan Oromoo sirriitti babal'ifatee sanarratti baacuu adda addaa diraamota gaggabaabaas dhedheeraas kan ta'e sagantaadhuma akkana utuu dabalee gara fuulduratti baay'ee gaariidha jedha. Hawaasni kan barbaadu quuqqaasaati. Quuqqaasaa yoo tuttuqxeen yoo isaa furmaata kenniteef hawaasni kun baay'ee hedduutti gammada. Gidduuttis immoo bashannana. Akkasuma haasaa qofa otoo hin taane bashannana barbaada uummanni keenya. Bashannansiisaa kokkofalchiisaa haasaadhaan qofa otoo hin taane rakkoo jiru ittiin himtee barsiistee kan fooyya'u fooyyeessitee innis akkamitti akka hojjechuu qabu. Gara mootummaatiinis mootummaan maal gochuu akka qabu gaaffii uummataa sana gidduutti dabarsitanii kan uummataas maal akka ta'e dhiyeessatanii gidduu kanatti furmaata kan kennitan sun baay'ee waan gaariidha. Gara televezyiiniidhaan baay'ee bareeda sagantaan xiqqoos yeroon hin gabaabbatte odoo yeroon dabalame sadaffaa immoo diraamaa televezyiiniidhaan odoo diraamaa akka abbaa jaamboo diraamaa kanaan dura hojjetaa turre san bal'inaan itti deeme kanatti odoo cimsateen jedha. Aartiin amma waa tokko hojjechuudhaaf waa tokko si barbaachisa miti. Akkasumaan namni hoo dhufeetoo hojjete inni uffa. Wanta aartistoonni barbaadan sana guutamnaaf aartistooti immoo wanna mi'aawanii wanna uummanni jaalatu wanna bareeda wayii qabatanii dhiyaatanii isa dhiyeessanii guddachaa deema. Artistoonni keenya hin cimne kapitaalaan hin qabanii garuu barreessuuf irratti hirmaachuu danda'u. Kapitaala kana too iskiriiptii bitee dorgomsiisee artistoota ciccimoo kana irratti hirmaachisee wani dirree sabal'isee kana caalaa amma televezyiinii waan ta'eef televezyiinii irrattis too dirree sabal'isee baay'ee gumaacha guddaadha. Reediyoodhaanis akkasuma dirree isaa too bal'isee afaan Oromoo kana sa'aatii xiqqoo jirtu kanarra too dhedheeresse amma uummanni baay'ee hin gaafata yoo xinnaate sa'aatii nama tokko too bal'ate too dheerate gaariidha natti fakkaata kana caalaa hojjechuu waan dandeessaniif garuu sa'aatii waan gabaabbateef xinnoo ishee fedhii hawaasaa hamma barbaannu too biraan hin gahin akkuma karameellaa arraabamee hoggisuma waan dhaabbatuuf xinnoo ishee rakkoon jira isa too fooyyessitanii. Aartiin guddaadha sabni kunis guddaadha miidiyaan isa madaalu argachuu qaba aartiin kun yoo danda'ameef taalentiiwwan namoota adda addaa keessa jiran karaan itti mul'achuu danda'an akka Faanaa Laamroot jedhanii kan jalqaban jira kan manuma keessanitti jira wantoonni akkasii kun gama diraamaatiinis ta'ee gama ogbarruutiin otoo jiraatanii ogeessonni adda addaa kun haala itti miidiyaa argachuu danda'an dandeettii kalaqa isaanii itti argisiisuu danda'an pilaatfoormiin tokko otoo uumame namni karaa kanaan itti fayyadame ogeessonni baay'een nu burquu danda'u ogeessi immoo baay'inaan yoo bahee dorgommiitu jiraata dorgommiin yoo jiraate immoo guddinni dagaaginni aartii hin jiraata aartiin guddate jechuun immoo miidiyaan sunis karaa biraatiin guddina guddaa argisiisaa danda'a daawwataa baay'ee horachuu danda'a jechuudha. Faanaan akkuma calqabeen jechuun aartii adda addaa artistoota adda addaa jajjabeessee kunuunsee guddisee manas guddisee jechuudha. Faanaas guddisee jechuun bar Faanaan innaa calqabu reediyoodhaan calqabe amma immoo afaan Amaariffaa afaan Oromiffaa afaan adda addaati itti dabalee hojjetaa jira. Faanaa guddisuun dirqama keenya waan kana ta'eefu
ergaan ani qabu kana itti jabaadhadha. Diraamaawwan dhedheeroo siitkoomii raadiyoo isaan afaan Oromooyyuu akkatti waalteeffamee dubbatamu akkatti uummata walitti fiduu danda'u bahaadhee uummata jiru kana hunda biratti akkamitti akka dhaggeeffamu godha. Inni immoo diraamaa keessattis akkamitti akka seenee hojjetamu ilaaluu ture. Sirboonni kan dagatamanis isaan ammayyaa kanas walitti dhufanii hojjetaa ture. Egaa dirqama ofirraa qaban bahaa turanii aartiin akka guddatuuf immoo shoora guddaa taphachaa turanii warra nu wajjin ta'ee yeroo uummanni tuffatan afaan kun dadhabaadha jedhame sanatti nu wajjiniin afaan keenyaan aartiin keenya akka daqiiqaa bal'aa fudhatu godhanii nu hojjechiisaa turanii warri faana guddaa galata guddaa argachuu qabu jenna. Aartiidhaaf garuu ammas kan jennu nu bira dhaabadha guddina fuulduraafis nu gargaara. Qabsoon amma kan darbee miti ka fuulduraatu caala waan ta'eef isa keessattis shoora keessan akkuma duraanii taphadhaa jenna. Bilisummaan keessan akkuma jalqabeetti itti fufuu jenna. Wanti inni aartiidhaaf qabu baay'ee ogummaa aartiitiin nuti baay'ee miidiyaa biyya kana jiru keessaa faanaadhaaf ilaalcha guddaa qaba aartistiin biyya keenya. Faanaa Laamroot jedhu kuni baay'ee jaalatamaa kan artistootaaf dhaabbate jettee artistoonni baay'ee jaalatti. Nuti illee Faanaa Laamrootii kanarratti afaan adda addaa galchitanii akka wal morkiin akkasii kun afaan tokko duwwaa kan tooneef yaada asmaan sirii dabarfata. Faanaa Laamrootii baay'ee dinqisiifadha. Raadiyoo Faanaa irraa beeka odoo gara TV'tti hin jijjiiramin dura hojiiwwan isaa hojiinis hojjedhee jira. Waltajjii garaagaraa fi diraamaawwan reediyoo waan olii hojjedhee Faanaa caalmattu waan beekuuf baga waggaa 30ffaa nagaan geessee waggaa 30ffaa dabaladhuu jedhaan